kottu teerumika. Teerum. Silaa jaarsi kee si hamparapare miti. Wasakkitittiin iddootti heerumtu kan wallaalte ati. Ammallee yaadni koo ishee moo waan argaaru ta'e silkii keessaan ishee ilaala bara. Keessi kiyya garmalee waan boba'eefidha bara. Of hin beekne ilaala of hin beekneen kan ishii sirreeffachuu hin beekne laaqamtuun dhuftee jireenya namaa laaqti. Kan bultii kee baxabbate, kan bultii kee jeeqe ana miti jechuudha. Kan bultii kee jeeqe, kan bultii kee baxabbate, kan bultii kee borcee ana miti jechuudha. Ani waan jaarsa namaa namarraa fudhadhuufis immoo hin qabu jechuudha. Waan jaarsa namaatti heerumuufis immoo hin qabu jechuudha. Jaarsa kootii wajjin kan hin gargar bahee fi dhimma lubbuu kiyyaati. Dhimma lubbuu kiyyaa immoo ana ilaallata malee isin ilaallatu, haadha koo ilaallatu, abbaa koo ilaallatu, ilma kiyya tokkicha iyyuu hin ilaallatu jechuudha. Dhimni amantii kiyyaa dhimma lubbuu kiyyaati jechuudha. Amantii kiyyaa jedhee har'as boris lubbuu koo dabarsee kennaan jira jechuudha. Isa kana atillee beektaa jechuudha. Iccitii kalee ani kaleessa dheengadda nama biraatti taase fidanii sitti haasa'anii jechuudha. Ittiin miidiyaarra na baaftee jechuudha. Ani yoon du'e namni tokko akkana hin dhageenye barbaadeetan kan hin jiraachaa jiru jechuudha. Garuu jechuudha ati iccitii kiyya baastee haasoftee haadha kooti yoon sin salphisin yaadoo isa ganama galgala abbaa kakuu wajjin irratti wal loltan hin beeku na seete nama sin to'anne yookaan immoo nama sin beenne na seete waan itti abbaa kakuu wajjin ganama galgala irratti wal loltu jechuudha. Hin beektu na seete miti kan itti lafa laftu akka waan iccitii hin qabne akka waan dubbii dhossaa qabdu jechuudha. Kan itti abbaa kakuu wajjin wal loltuuf maaliifi kakuun kan eenyuuti? Mucaan booddee dhalate kan eenyuuti? Miskiinni tiyya jechuudha. Ganama bahee galgala galaa. Isheenii abbaa allee wajjin mana keessaa waan dubbadhu qabu waan hin beekne na seete natti fakkaate siintaa waan hin beekne sitti fakkaateetu iccitii kee kaleessa baatee dubbattee jechuudha. Kan eenyuuti mucaan kakuun kan eenyuuti? Miskiinti tiyyaa hojii oola homaan beeku galgala deemee dadhabaa oolee dhufee rafaa gala. Ati eenyu wajjin oolta mana keessa? Ati eenyu wajjin allaaggaxaa oolta mana keessa? Ati eenyu wajjin allaaggaxaa oolta? Kakuun kan eenyuuti? Mucaan booddee dhalate kan eenyuuti? Ragaa wajjin sitti dubbadha gaafan sitti dubbadhu. Kakuuni mee fakkii dhumti abbaa kakuu fakkaatu. Fakkii dhumti jiraa fakkaatu mucayyoon jalqaba dhalatte suni eessaa fudhattee galte ati? Mucayyoon jalqaba dhalatte san eessaa fudhattee galte? Kakuu jechuun eessaa fiddee galte? Diqaalaa si guddisaa rakkoo nuti. Diqaalaati biyya rabaatii fudhattee galte si guddisaa jirraa jechuudha bara. Maaliif biyya rabaatii fiddee galte utuu as keessa naannoftee ashkaraa akkartuutu galte bara. Miskiinaa kana argatteetu itti heerumtee ba'aa irratti lafaan dhooftee jechuudha. Hin qaanfattu. Kakuun kan abbaa kakuuti? Waan hin beekne sitti fakkaate miti ammati. Waan hin gola kee keessa iccitii kee keessa hin beekne fakkaatteetu haasoftee jechuudha. Kan abbaa kakuuti fiizikaala see ilaalime. Mee ilaala murteessaa kaasinummaan warri fayyoon nama gaariidha. Fayyoon dubartii cimtummaan see diqaalaa ishee guddisuudha ka. Diqaalaa guddifneef ka kana ka cimtummaan miti diqaalaa guddisaaf irra bara. Ijoollee lama diqaalaa guddisaaf irra maadhii saree. Kanaaf bokkisaa nurra baay'ee jechuudha. Kanaaf akka dhiiraa nurra godhataa jechuudha. Mucaan booddee dhalate yoo? Mucaan booddee dhalate jechuudha. Kan eenyuuti? Fiizikaaluma abbaa kakuun qaba amma. Waanuma tokko abbaan kakuu waanuma tokko keessa buufateera. Waanuma tokko qalaxiima wayimee abbaa kakuu fakkaata. Mucaan kun kan abbaa kakuuti dhugaadha jedhiitti ragaa jennuu fidi. Yoo nama taate ragaa jennuu fidi. Mucaan nama fakkaatu xiqqoollee ishee fakkaatu diiminaan ishee fakkaatu garuu jechuun ijoolleen kun lammanii kakuun eessatti garaasi buutee galtee maaf fiddee galtee sila dalagachuuf siluma haasaa kee irratti dhugaa rabbisii jedha haasaa kee silaa irratti ani beektaa iccitii kana dubbachuun barbaanne ani iccitii namaa dubbachuun barbaadu garuu gaafa naare immoo wallaa waan natti mattee waan kaleessa namni natti mee iccitii tokko dhos gabbaasee dubbadha jechuun maatii kiyyatti. Wallaahi gabbaasee dubbadha. Homaa tokko waan tokko kaleessa sirkaa nyaadhee sirkaa dhugee har'a si lolee taanaanii ati iccitii natti matte taanaanii nani maan hin dhossu jechuudha. Isheen maaf kan kuhaasofte ani immoo maaliif hin dhossaaf? Kakuun akkamii asii fudhattee diqaalaa guddisaara yaa abbaa kakuu koo rabbi si haa baasu goofticha koo ani kanaafan si bu'a bara.
Kanaafan si boo abbaa kakuu koo rabbi si haa baasu malee kakuunis mucaan ammaas kan kee miti. Yoo feete dhaqi ilaalchisanii maallaqati ittiin ilaalchiftullee dachaa dirribi godhe sii galchaa dhaqi ilaalchisiitii waraqaa ragaa fidi abbaa kakuu anatu siin jedhe. Maaliif jennaani bar mucaan ani quba qaba beektaa duruma quba qaba ani citii akkanaan haasa'u malee isheen sun asii garaa buufatte galteedha. Maaliif miidiyaarra baddeesseetaniisin ulfa guddate bar garuu jechuun inni kabajeetu kabaja kanaanii jechuudha. Kabaja kanaanii wajjin ta'a jechuudha. Nagarree gaafa wantini booletti dhaqeenni simate. Maaliif fiigichaan asii baatee galte seetan isin? Maal jetti immoo miidiyaa seerratti immoo dubbattee jirti viidiyoo shoortii wayii. Waan isheen dubbatte jechuudha argee jiraan akka ijaarsi madaamiisee doorsisu ofuma isheeti arraba isheetiin dubbanne isheen. Garuu jechuun mucaa kanatti daxxee ilma Oromtichaatti fuutee daxxee ba'a fuutee itti dhoofdee jechuudha. Ilaala kakuwaa isheen fakkaattu. Diqaalaa guddisaa fi irra barnuti. Diqaalaa guddisaa fi irra nu kabajuu qabdi jechuudha. Seetuu citii kiyya baasee addabaabaa irratti na salphisee na hin dubbadhe malee an dubbachuu hin barbaanne jechuudha. Eenyudha nuyi fidi dhiigeesse nuu fidi nu marammarsiisi nu marammaramuu qabdi kakuun. Kakuunis mucaan ammaas nu marammaramuu qaba. Inni kan beeku kan duraayyuu ashagee fi booddanas inni miskiina akkuma isin argitan nama waa dubbatu miti kaleessa nagarree akka isheen itti mataarra gad dhaabbattee waan sigashuun qabu ani yuutuubiin dura bare malee sin dura bare yoo feete na dhiisuu qabda ani immoo yuutuubii koo filadhaate mee akkuma isheen itti walaasoftu laala. Wanta kana immoo hin sobdinaan jedha yoo hin sobdinaan jettu jechuudha. Booda gaafa dhugaa kana bartanii hin sobdinaan jettu jechuudha. Mucayyoo waa isheen fakkaattu mucaan amma waan fakkaatu. Dhiigumti jiraa waan tokko keessan buune bara. Tasuma dhiigumti jiraa keessan buune jechuudha. Ijoolleen kun lammanii kan abbaa kakuu miti jechuudha. Kuni maqa balleessii miti isuma dhugumaatii jechuudha. Isan dhugaa qabatamaatti beekuudha jechuudha. Ana maqana balleessi ta'e ani citii keessi dhoose garuu jechuudha. Isayyuu hin dubbanne silaa kaleessan dubbadhan ture miti. Nan dhiisee irra darbee jechuudha. Dhiisee irra darbee amma isheen deebitee dhuftee na xuxuxxe bar. Ammas deebitee dhuftee na xuxuxxee jennaani dubbadhe malee ani dubbachuu hin barbaanne jechuudha. An nama iccitii namaa qabu miti. Nama iccitii namaa dhossu miti jechuudhaan. Afuuftuu akka isheetii miti jechuudha fiishkaa. Maqaasitti gooneetu ilma keenyaa wajjinii si jiraachifnee jechuudha. Isa tabbaallee raggaxamaa ooltu mana keessa jechuudha. Mana keessa oolte inni dadhabee hojii irra oolee dhufa. Ati nyaata kee nyaattee, xibsii kee nyaattee, qaywaxii kee nyaattee, diimina kee murtee gaafa inni dadhabee deemaa dhufu immoo hojiidhaan eeggattaa, dubbiidhaan eeggattaa jechuudha. Ani nama akka keetii miti jechuudha. Tuma ta'ee nama jaarsa kiyyaa fi kabaja kennuudha. Nama jaarsi kiyya na dha'ee na reebee wajjin buluudha jechuudha. Malee nama mataa isaa irratti ol ba'ee fincaa'u miti jechuudhaan gadhee fi sagaxee akka keetii miti jechuudhaan wasakisi malee wasaki hanaa miti jechuudha. Waa'ee gandummaa fi waa'ee amantii as keessa fiddee hin galchin. Gandi kiyya arsii ta'ee arsiitti dhaladhee wallaggatti guddadhee wanta tokko waan si gashuun qabu jechuudha. Arsii biyya gootaa biyya jaalalaa. Waan jedhee himee dubbadhee sitti himuu hin beektu jechuudha. Bakka itti dhaladhe bakka itti guddadhe waan si galchu tokkollee hin qabu jechuudha. Maqaa ganda kooti maqaa amantii kiyyaa tasumaallee hin dha'in kan walitti nu fidee ayyuudhaa fi sumayyaadha. Ayyuudhaaf sumayyaa irratti wal lolle malee amantii irratti wal hin lolle ganda irratti wal hin lolle jechuudha. Ganda kiyyallee keessan buusini amantii kiyyallee keessan buusini. Bakka fedhe ani wallagga ta'ee arsii ta'ee wanti waan si gashuun qabu jechuudha. Inni kun gandummaadhaan warroonni koomentii jalatti immoo gandummaadhaanii natti duultanii wanti waan isin galchu tokkollee hin qabu jechuudha. Gandummaadhaan warroonni wallagga ba'aa jechuudha. Ijoollee wallagga ba'aa gandummaadhaanii natti duulaa jirtanii jechuudha. Keessattuu ijoollee amantii warra pheenxee miti kan nama arrabsu ijoollee warra amantii biraatii jechuudha. Warra amantii hin qabne warroota 666 sanatu na arrabsaa jechuudha malee ijoollee warra amantii pheenxee kabaja qabdi. Ijoolleen amantii pheenxeedha nama arrabsitu. Tiktookii kanarraa warroota amantii biraa 666 sanatu nama arrabsa malee warri pheenxee nama arrabsan argaa jira. Kabaja qabu isaanii ulfina namaa kennuu beeku jechuudha. Isaanii kaleessayyuu waa'ee abbaa manaa kiyyaa fayyoo naasofte sanarratti ijoollee warri pheenxeedha
maal jedhanii dhiisi bakka rabbi siif laaffisu garuma tokkotti deebi'ee jajjabaadhu bakka waan akkasiitiin haasoftanii of hin cinqinaa jedhanii jajjabina siif kennuu isaanii jechuudha. Isaan si gorsu malee sinqeeqanii isin arrabsanii jechuudha. Warra 666 sanatu na arrabsee jechuudha. Warra amantii hin qabne hin jirti mitiire. Warra amantii hin qabne sanatu na arrabsee jechuudha malee ijoollee amantii biraa miti jechuudha. Kanaaf jennaan ijoolleen amantii keenya keessaas immoo 666 warroonni achitti makamte hin jirti natti fakkaata. Maqaa musliimaatiin banattee piroofaayilii gaafa irra jiru piroofaayilii musliimaati isheen akkasii gantuu fi yartuudha. Waa'ee amantii keessan buusinaa. Waa'ee amantii kiyya keessa buuftanii waa'ee amantii koomentii jalatti hin barreessinaa. Gandummaa kiyyallee hin barreessinaa jechuudha. Fedhe Arsii, fedhe Wallagga. Waan isin gashuun qabu. Ani Oromoo ta'uu qofadha. Kan narraa eegamu malee Arsiitti dhaladhe Wallaggatti guddadhe mina gabba waan isin gashuun qabu jechuun. Arsii biyya jaalalaa, biyya bareedduu, biyya goototaa, biyya kabajaa qabdu jechuun. Kanaafuu akka Arsii kiyyatti na jalaa hin buune afaan keessan narraa qaba.